jaarsaa fi jaartii hojjittuu fittee walii galchuullee ni dandeessa. Nin danda'alle. Galagaatii jettee. Nin danda'alle nama danda'anii jira. Nama danda'anii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Leelloo Galamsoo. Akkam nagaa fayyadaa jirtanii isin jecha. Raantan kun hoogaa akkuma beekamuttiin ammallee haadhalee mana fannisittiin deebi'ee jira. Yaadaan qabugaa hunoo walumaan ilaallaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jirra jirtu isiniin jecha salaamtan teenyatan onnee irraa hati lagaa fi gara qaxaamutee bakka jirtan hundatti isin haadha qabdu isiniin jedha. Maaliif dhufte? Aadaan kanaa akkuma beekamutti akkuma guddootee deebi'ee arrafaa. Himannaa sun ta'e duraan maaliif himattaa namni naan jaabeete himannaa kanaan guddisee himannaa dhiiseetiin arraan ta'e akkuma guddootti maaliif ati garuu akka Dachaasii fi Abdallaa jidduu seentee waan kana nageen uumne. Ati viidiyoo teenya hordofaan jirtuun se'a? La hordofaatiin jira. Maaliif garuu nageen uumne? Ati kun jechuun isaafis saahiba, Dachaasiifis saahiba. Waan kana ta'ee fi ati silaa nagee iddootti uumtee uummata kana walitti araarsitee mootummaan barbaadu dura kaa waan akkasittiin sin jaa. Mee ati maaliif akkas hin goone waan kana? Ansi immoo Abdallaa Askisee meeqaan qaamaan itti dhaqe. Ta bilbilaan itti haasee gorsu bira kutee taniin qaamaan itti dhaqee meeqaan tan. Egaan hin dadhabee san irraa fixee haasee gojiin haasee aboo Abdallaa wanna kun sirrii miti waan kana deeffadhu jaartis jee dadhabee boodan manguddoo fiti. Fidee itti geesse manguddoo saniis gana mucaa Dachaas jaaniin sanii fi isaawuu ta'a. Hin danda'u narraa deemaadhaa harkaalii naan fadhu jeeti. Noofe manguddoon sunis ni jirti yookaan viidiyoo nu waraabamtee ragaadhaa jirti manguddoo maal goota. Akkuma beekamutti anillee ni beeka viidiyoo waraabamtee jirtu jechuudha. Immoo tahee ati silaa isaan lameen kan atilee obboleessa kiyya akkanaa miti Dachaas illee gorsuu qabda gorsitee walitti isaan kana jidduu nagee uumtee akka gartee mootummaan wal barbaaduun tunilleen akka haftu. Ani garuu akka yaada mataa kiyyaatti jechuudha waan akkanaa tanaan silaa akka ati isaan kana jidduu seentee waan bareetus akka daleedu akka rabbiin jaalatullee jechuudha waan akkasiisanii fi narraan ta'e yaada kanaan gabadeessee dhufeeti mee bakka sana fala kaayafa. Anammaa dhugaadha gaafiin ta'e sirriidha. Irra guddaa bakka dalagaatiin jira. Si takka takkaan mana dhufa. Torbaan irraa guyyaa lama faayoon akkaan dhufe akkasi. Dachaas gorsuus bira kutee an hedduun itti dubbade Dachaas yoo Abdallaan aaree waa darbatees nama garaa madaati inni aara qaba waan ta'eef wayii barbaada. Kan namni aara qabu kana bakka itti baafatu barbaada. Dachaas waa'ee Abdallaan dubbatiin Abdallaa yoo waan fedhe siin jee waan fedhe si shakkees naaf jedhee saahiba naaf Abdallaan ni saahiba hin dubbatiin hin jeen waan kana hin tuqinii shughula isaanii jiddullee seenii hin jeen. Inni maal jaa'ul bee waraabee viidiyoo Abdallaa yoon sin goone maali waa meeqa waraaba? Usiin jaan na hojii jirra ammas maqaa biyyaa na balleessuu deemta niin gorsa. Abdallaa immoo yeroo hedduun kadhadhee Abdallaa galchi liina sababa mucaa kanaa. Jangan cara isaan balleessina ifi wallabtanii dadhabe liinaanis beek yooniin kan inni itti baddeessin galjechuun taate isiin hin dittu. Dhalaa ni dandee. Amma dhalaan keessatti amma zigaal gooti malee isin waan akkana kana hin dittu jeeti ni jijjillee jeeti yaadu ni jijjillee jee yaadu. Isinumaatu gartee waan kana isinumaa ittiin jabaatini akka manguddoo gartee kaanii jiraame manguddoon tun bar waan manguddoo taateef wanni kun namni waa dubbachuu danda'udha. Waa dubbachuu danda'udha. Ammas wanni namni kun nama bira sokkuuf dandeettii qabaatudha. Laallatee sokkuuf. Maaliif isin turarra isa sii kana filattee si bira sokkite? Inni ol naquu kiyya kanaa hin feene Abdallaan dhugaa hin feene. Haa rakkattuu rakkattee amala badaa qabdu kana haadhiiftu jeetiin gabbaase malee waa akka itti olleetee rahaa goosiftuufi miti akka itti dhiiratti fidduufi miti hunda jeeqee soqotee. Bakka kana kasii ka godhe ammas akkaan viidiyoo agarurratti viidiyoo irratti illee akkaan agarutti Dachaasii fi liinaan akka nama wal dhiyeenya qabu garteemi maaliif akkas ta'a sunillee namni sokkee tokko kabaja qaba obboleessa illee taatu namni kabajaadhaan garteemi mana kan jirti isillee gorsuu qabda isallee gorsuu qabda bakka sanatti waan as jootan mee laaliitatu waa hundaafuu. Kana irratti maaliif Dachaasii fi isiin walitti dhiyeenya isaanii kana maaliif hin eeyine jechuudhaami? Maaliif walitti dhufanii yookaan maaliif maal shakkiteeti dura gabaabduuti? Shakkoo santi isaatu maaliif mana kee maaliif fiddaa maaliif ol neexaa? Isa duraanuu hojii jirra. Narraa fuudhi dubbii. Akka isiin sirreetuuf hin alatti gabbaasee sin jee Abdallaan. Abdallaan akkas jee. Sa kalaamisaa dhugaadha. Hogguunii fi Dachaas kun mana kee dhufa. Hogguu mana kee dhufe ati maaliif akka isaan walitti dhiyeenya
wal bira gartee maaliif namni kun gartee dhiirti waa hedduu dhala malee waan isaanii mudatu hin jirtu ta'ee ilmoo obsa qabaa Abdullaan kan ganattu isa dhiise. Laata sanillee dachaasillee ni fi biflee gam tokko yoo dhugaa dubbanne yeroo viidiyoo waraabus aboo ifee hin jaanati hordoftoonnis maqaa hordoftoota birattis maqaan kee ni bada ollaa keenya birattis maqaan kee ni bada viidiyoo waraabdisan irrattis nama hedduutu yaada si kanna ifeegii waan Abdullaan shakku jiru kana atis firratti mul'isin hin jaanu garuu yoo inninis qajeellaa qabaate isinis qajeellaa qabaate waa'ee kanaan hin galchu nama tokko rakkoon irraa fura malee bakka tanaan deemi as abaluu jaalachuu qabda abaluu jaalachuu hin qabdu hongee naa kan namee miti anamma maal rakkoo isiin qabdu qofa rakkoo isii qabu san laalte mirga qabaachuu isiitiin dursee mirga isii qabaachuu isiitiin ifitti hima korsuu qabda dhalaa sokkitee mana namaa jirtu kabaja qabda tamaam waan akkanaa tanarraa ifeegii takkaamee akka kaameeratti akka gartee hordoftoonni kan isaa garuutti takkaamee kaameeraa kaatee diinaa waan akkanaa tanarraa daaboo dhasee hin beektaa laata kan jenne takkaa itteen hin beektu duunii fillee deemu yoo ganaa jeen malee yoo itti yaadee ganaa na keessaa dhuftee jeen malee jahuunii fillee deemu jechuun ni qabda bakka sanatti anti badee amma duraas viidiyoo kakkarratti viidiyoo irratti ogguu ilaalerraa maaliif isaan lameen mirga abbaa fedhe jaalachuu abbaa fedhe jaalachuun mirga qabdi yoo jaalalaa dhufeefis abbaa fedhe jaalachuu ni dandeessi isiin amma hin jaalatini maali an bal'aa gorsuu fi miidhaganii ol lagee fi rakkatanii hin jeen malee baadhi isiin akka obboleessa si filattee si bira sokkiteemi dhalaan sokkitee mana namaa jirtu kabaja qabdi kabajaa ta'e tana sarafa firraan balleessini jettee bar silaa gorsuu qabdaan si jee bakka kanatti gorsuun qabayya ture silaayee itti yaadu ittillee yaadu hin deemu maaliif ta'a ittillee yaadu hin deemu maaliif ta'a abbaan tokko namni tokko waan yaade takka haafitti himu karaa isaaf irra wayyaa takka inni nuuni beeka isiirra laalama gabaabseetuma yoon si himuu ka'e abbarran beeku bakka sanatti hin dogoggoriin abbarran beeku bakka sanatti hin dogoggoriin dhalaa wanti dhalaa taateef tamaam nuti jechuun nuti dhalaan hangumaa hirmi keenya irra waayiliin teenyaas rarraati saniifu itti himuu qabda akka obboleessa si maxxantee jirti mitiyyoon tun yani la siimuu dhugaa wallahi hin gorsuu dhiisi suuta dantaa dhiisi dhalaa ammaa gorsiitus gorsa kee fudhattu an dubbisanii siima nama tokko afaan kan kee busheessurra itti dadhabsiisurra hanga san yoon gartee subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar yoon jeerana galata wallah kala osoo gorsuu dhiiftee jechuudha ammoo rakkoo ittiin eegu rakkoo sidaatti rakkoo isin keessa jirtu san irraa ni fura hammaan dandeetti an bakka sanatti illee ammallee settiin hima eegaa hordoftoonni keenya illeen akka beekamutti yoon filee loota gurgurtee jirtaa kanaan jechuun taate mee wanta nagaa an akkuma beekamu wallahi sittiin hima ammallee maaliif natti himta watte dhalaan si filattee si bira dhuftee dhuguma rabbi saniin na taatu maaliif wanta akka jecha tokko bareedaa naan jettee yoon if gorsuu dadhabee mataa kiyya kana jechuun na dhiifta adeemas keessatti Abdallaa fi Adde Moodinaa fi Adde dura isaan lachuu tufuun yaade maaliif inni kun dachaas anka waa maaliif si jedhee taa bakka kanallee inni kun isaan lameen kana gidduu deemee waan irra dhaamellee kana dachaas laa inni hojii isaa argate garuu isaan lameen kana garteemi walitti nagee uumtee akka walitti galchitu si bira taa'uun faayidaa hin qabdu Abdullah illee saahiba keetu waan agartee si dhagaa sanumaafis sinjee bakka sanallee beektaa siitu bara haasoo dheeraa nu godhe malee haasoo dheeraa sii godhe ammaaliif haasoo gabaabaa si gaafatu jira amma ati kinaan jettutti Abdullaan bar maaliif mana olnee xaaliina firra ariinaan jechaa jira sanirrattiin haasoo dheereesse dhugaasaati Abdullaan sinjee dachaas maaliif ilma eesiitu intala dhalaati maaliif walitti dhiheenya qabanii ani sanirratti maaliif walitti dhiheenya qabanii sirriidha yaanni sirriidha maaliif walitti dhiheenya qaban gaafii attoo an bakkiin an hojjetu fagoodha sababni itti walitti dhiyaatu danda'a jalqaba saahibummaa qabnuu fi hariiroo wajjin dalagaa qabna amma osoo oduu wallola namaa kana hin jalqabin giraama dalaynaa beeka giraama sanirra wal bare amma eegasii dhimmumaa fi Abdallaa fi Liinaan irra jiran rakkoo isaanii osoo haasoinuu as dhufne malee hojiin keenya kanaa miti kanaafuu wanti itti walitti dhiyaatu haala cimse an bakka hojiin kiyyaa fagoo ta'udha tokkoffaa irratti lammaffaa irratti ammoo gaafa isiin dhukkubsatte sanis inni waan naannoo kana daluguuf irraa waan fagoo hin ta'iniif bilbilee itti himee kanaafuu kana deemliinaa haakima geessi dhaqee haakima geessi
Wali dhiyaatuun takka tanuma fa'aa guyyaa saniis viidiyoo wajji maranii liinaa irraa akkanaaf hima geessee nama rabbi fayyisee alhamdulillah jedhanii viidiyoo takka maranii turan. Kana wali dhiyaachuun isaanii eegasuma as cimu jira. Eega isiin Abdallaa biraa baatee irraa kaasee maali obboleeyyan nu qabda maa yaadini yoo Abdallaa lafa si darbeet waan rakkattee hunda nu gaafatu yaada jiruuni wajjin jiranii jechuudha. Dhugaa an bakka kanatti illee dubbiin ta'etti yaadni kun inni dachaas jechuudha akka ta'een uummatatti ta'u obbolummaati. Abdallaan garuu san iyyaan. Inni san iyyaan namni tokko garaa madaadhaa irra laatu anuu waamee kanaan jee irra laatu biraas numaan dhagaa yoon fedhe ammaas ol beetumaan ati viidiyoodhaan isa arrabsa xiyyaarsa isaa hamtuu walitti hin qabannu dhugaan seenu. Hamtuu walitti hin qabatta. Saniifuu sin jaaha amma Abdallaa barati siituu amma dubbii Abdallaa kana guddisee akka namaa tokko laale malee jaarsaa fi jaartii hojjittuu fittee walii galchuullee ni dandeessa. Eeqa. Nin danda'alle. Galagaatii jettee. Nin danda'alle nama danda'anii jira. Nama danda'anii. Aadaa fi ilmoo nagda ba'uun qabda. Ayyamu dide Abdallaan bira dhaqelle ni didi. Akkasii tanumaaf yoo kana yaamtu taate dubbiin tanumaan siimatan. Akkasii jee. Qaanileen akka nama tokkotti kana laaleeti maalii fi fannis kun galteemi. Namni kun akka manguddoota akkatti eega namni kun nama kana bira dhufe waan bareedu tokko dalagu qabaatu kana na dubbise. Laa Abdallaan dandiyaa hin qabu. Dandiyaa isaatiin taajeetiin dadhabee nama dabaladhee dadhabee bilbilaan dadhabee akkana hundaan godhee biyya tana keessatti namaatiin harkattu akka namni hin jirreen kan itti tattaafadhee dalagallee dhiisee guyyaa lama. Achiin namaa wajjitti dhaqee na dhaga'uu didee manguddoo sanis yaase. Viidiyoon sunis ni jirti. Abdallaan dandiyaa hin qabu sodaata nama sodaatu hin qabu. Akkuma beekadha jiraataa jechuudha. Waan akkanaati jee amma. Akkasii saniifuu hordoftoota ammaa jetta. Akka nama tokkotti hordoftoota keenya gaafnoo arraan tana illee namallee gorsuun beektu maaliif akkana jettaa qo'etta taate anillee egaa akkuma beekutti akka namni waan musliimni tokko nama musliimaa tokkorraa waan eegamu kanumaa jeetiin fannisitti muudhaa dhufe ayyaaniin qabadhee dhufe kan maqaa hordoftoota keenya asumaanuu salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.